oolmaa guyyaa har'aatii fi meeshaalee babbareedaa meeshaa mana keenya keessatti dirqama nu barbaachisan kallattiidhumaan gatii fi akkamitti akka binnu. Amma ganama subii kunooti karaa deemaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Harka fuunee jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin yeroo hedduu jechuudha namni hedduun maaliif sagalee nuun deebifne akkasuma mootu maal taatee baddee jettanii warreen akomattan kanamaa godhattee naan jettanii bakka deemu bakka awwaaraa bakka fagoodha sanirraa namoota ganama subii hin qorraa lafti ganna qorrallee haga takka hin ittisa uffata kun dukkanaa godhadhe sababbiin isa akka qorra ittisuu fi kunuutii caamaan godhadhellee lafti kun fixeensaa silaala argitanii ganama subii fixeensaa kanaafi kun asumaan daawwataa bobboohaaraa jechuudha ittiin bohaaraa san qofaa miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunu akkuma asitti argitan naannoon kun baay'ee jechuudha naannoo maal isiniin jedha hedduu bareeda maalidha kunniin jechuun keessaa waan hin oolle bakka jechuun namni itti boqotu akka hadiiqaa maalidha erga deemnee jennee amma ammoo aspaaltii irra dhiyaannee jirra makiinaa qabachuu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakki deemnu kuni makiinaa lama nu yaabbisa garuu hin ifa sinii galee maabiraatii homaa'umatuyyuu ifa malee lafti ganama sa'aatii 12 iyyuu hin taane kana jechuun ganama keessa sa'a 6 iyyuu hin taane isin jechuu barbaade ijoolleen biyya arabaa artan akkasitti hubattanii haa ta'u malee jechuun warra waan hedduu wal hojii ilaallaa osoo guyyarraa oolmaa kiyya isin agarsiisee kan yookaan garaa isin nyaadhu yookiin ammoo itti gammaddanii na jajjabeessitanii yookiin ammoo tuyyuu na wajjiin na hubattan jedhee yaada erga kunoo haala kanaan jechuudha makiinaa argannee amma yaabbannee jirra asirratti viidiyoo kana yeroo edit godhu viidiyoo wal harkaa fakkaate amma jidduu jira jechuudha duuba garuu ammoo gara tokko gamana kiyyaanii kursii yookiin teessoo tokko tuyyuu jira nama lama tuyyuu na cinaa jira jechuudha garuu makiinaa lammata gana makiinaa lammataa seenama makiinaa lammataati kaduraa sun buunee jirra amma carraan kiyya ammoo maskootii jala na godhe akka badaa qorra hin roobaa jira akkasumatti deemsa keenya itti fufnee jirra makiinaa ammoo sa'aatii 12 yeroo ta'u argannee jalqabaa fi bakka duraa irraa ammoo daqiiqaa 40-45 akkas deemnee makiinaa lammataa yaabbanne akkasuma uummanni kadhadhabe rafaa jira. Asitti baay'ee kan nama kolfisiisuu fi nama raaju maal isiniif fakkaate namooti makiinaa keessatti rafanii anamuu viidiyoo hojjedha jedhee yaada wallaahi nama kolfisiisu baay'ee jechuudha jireenya kanaa ganamaa galgala namni hima ifaa jee mataara garuu isin hin guuttu haaluma kanaanii isiniif fakkaatu mala yaa rabbeetiin adiisi garuu kanaafi kunoo haala kana fakkaata jechuudha namni irra caala makiinaa keessatti lafti qabbana waan ta'eef ganamaan yoo imalan hirriba irraa ka'anii rafanii wal darbuu fi firraa wal dhiibatu jira kana waan ta'eef akka kana isiniin jedha akkana waliin bohaartanii fi achi geennee jirra amma bakka alhamdulillaahi rabbil aalamiin isiniin jedha erga geennee jennee ammoo deemne amma sa'aatiin waan booda dandeenye nyaata nyaatuu hin dandeenyeef ciree soqachuutti jirra ciree jechuun qursii iftara jechuudha wama ta'ee faxaruu fi soqachuuf deemaa jirra isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya anuma waliin deemu isinillee itti fufaa deemsa keessanii waan baay'ee fi waan bareedaa argitanii garuu ammoo laayikii osoo hin godhin viidiyoo kana ilaalina warri odoo laayikii hin godhin viidiyoo laaltan isinii aaraa isiniin jedha viidiyoo namni laaltan marti laayik godha kunoo ciree argannee jirra yookiin faxara keenya asitti argannee jirra kuukisii qoqorii fi shaayiidha haa ta'u malee sa'aatiin jechuudha sa'aatii 1 fi daqiiqaa 59 jechuun sa'a 2 jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka achi geenne alhamdulillah deemsa sa'a 2 fi wayii booda jechuudha asitti jechuudha qoqoriin natti hin tolle bacuun goyduu miti keessisii kaameraa fi sirri laaftudha kanaaf anan baashaa tokko ajajadhee nyaadhee erga geessee jedhee fuulli kiyya nana baqee jira argitanii fuulli kiyya sirriitti zayitiidha jechuudha duhuuna kanaaf erga nyaannee kaanee ammoo tuyyuu amma gara baankii barbaadachuu deemuu hennaa erga sanii ammoo gabayaa dhaqne gabayaan keenya har'a deemaa jirruu fi gabayaa meeshaalee akka hedduu jechuudha natti himtanii masoobii safeedii masoo warqii meeshaa hedduu namni ajajjee meeshaalee hodhaa guutuu isaa aadaa fi faaya mana keenya keessa dirqama nu barbaachisanii isa sanii bituu fi jechuun ani har'a qofa osoo hin tahin yeroo hunda hin qopheessa garuu ammoo tuyyuu maaliif nuun deebifnee maa baddee warri jettanii oolmaan kiyya akkam akka ta'ee fi mee akkamitti bilbila akka fayyadamuu danda'u
akkanaa ibsitan barbaada gaafii akka gaafititti koomantii jalatti isinii kaa'e hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala amma isin argitan kana jechuudha gabayaa kana amma ganama waan ta'eef gabayaan sirriitti yaane anillee ammoo ajaja qabaa masoobiidhaan manaa waan ajajadheef isii eeggataa jira yoo dhufanii gadi naqanii jedhan viidiyoo ka isinii waraabuu fi isin agarsiisu taha maaliif jennaaniin wanni sirriin hubachuu qabdan harka tokko wanni hodhamee fi harka tokko wanni qophaa'e walitti hin dhufu meeshaa warrin ajajattanii jettan hin beeytanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin jechuudha meeshaa barbaadanis ta'e akkasuma immoo wantoota adda addaa barbaadan lakkoofsa kiyya warri na gaafattan lakkoofsi kiyya kam asirra jiru kana isiniin jedha yeroo hunda viidiyoo meeshaa irratti viidiyoo uffataa sarpiraayizii waan adda addaa hundarratti iyyuu hin qopheessa ergasii ammoo haga maamilli tiyya dhuftu amma ammoo iyyuu daanteelii filataa jira daanteeliidhaan babbareeda ajaa'iba fakkaatu kanallee argadhee jira asitti ammoo xaragaa bitadha jedhee yaade akkasuma ammoo iyyuu baay'ee masoobii waa waddadeef migira gatii gaafadha jedhee yookiin wiixaan meeqa jedhee yoo laalu aadaa lafti gannaa wiixaan hin jiru jechuudha yeroo guuraatii miti kanaaf isallee gatii gaafadhee hunda isaa wal madaalchisee jechuudha karakkaruufanillee akka kanaa isiniin jedha alhamdulillahi rabbil aalamiin haala kana fakkaatuun oolman kenna baay'ee bareeda garuu daqiiqaa viidiyooti yoo deebisanii wanni isin hubachuu qabdan xiqqishuu isin fakkaachuu mala haa ta'u malee garuu ammootuyyuu yeroo walii galatti ilaalee jennu oolmaan sa'aatii kennaa jechuudha baay'eedha kunoon alfeera meeshaaleen kiyya kana guutumaan guututti jechuudha qas jiru kun hundi kiyya jechuudha ganaa makiinaan fe'ee galchuudha akkasuma immoo karaa lama deema kontiraat faamootu iyyuu kontiraanni baay'ee si gaafata waan ta'eef dirqama makiinaa akkuma reefi makiinaa lama yaabbannaa kun marti meeshaan kiyyaa maashaallah mabruuk naan jedha baga gammaddee naan jedha milkaa'ee jira meeshaalee kiyya argadhee jira kana jechuun keessanumaa ka hordoftoota kiyyaa warra na ajajateetii isiniin jedha warri meeshaa na biraa qabdan meeshaa hodhaa isinii argamee jira kunoo haala babbareedaa ta'e kanaan argitanii meeshaa manaa jechuudha yeroo dheeraa beellamee karaa dheeraa imalee deeme kunoo amma sa'aatii 9:50 kana jechuun sa'a 10 galgala keessa amma feenee dhufnee beelofnee akka bada laaqana nyaachuu fi seennee jirra laaqana nyaachuu enna laaqanni kennallee laaqana jechuun baay'ee bareedaa ta'e filatama garuu oolmaa bareedaa fi gammachuudha kan dabarse haa ta'u malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa aduu rooba wallaahi rooballee nu rooba jechuudha xilaa tokko silaayyuu ima gata dhiyoo kana mootummaa mana maamiltoota kiyyaa meeshaa geessuuf gate sin ajaa'iba akkanumatti ima bita hifadhe isinii jedha birrii kuma yeroo mara biteetu magatu hindagadha kana waan ta'eef hamma agalaaqanni kenna dhufu bilbila namni na bilbilee jechuudha maatii keessaa badee jira guyyaa 2-3 baay'ee jechuun bilbilee fi dhaqeen dubbisne wallaahi hedduu guyyaa yeroo biizii dhabee jechuun biizii ta'e kanaaf na bilbilanii na gaafatanii karaa deemee jedheeni akkasuma uummiileen achirraa odoon ture na bilbilanii hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha maatii kiyyallee na hubachuu keessanii fi achi booda hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaamee warroonni lakkoofsa kiyya na gaafattan lakkoofsi kiyya kam asirra na cinaa jiru kana akkasuma mootuyyuu viidiyoo kiyya odoo laayik hin godhin hin bayinaa dadhabbii hedduutti dadhabee fakkeenyaa fi ganama haga galgalaati sa'aatiin amma ani biyyatti galee yookiin sa'a 10 ta'uu danda'a malee sa'a mana kiyyaan itti galu si nyaadhee geessee meeshaa bakka qabsiisne galgala magriibaa fi ishaayii ta'a achi booda dadhabee rafa jechuudha yeroo deemnu kana deemsa hedduu makiinaa jira gaariin jira waan baay'ee jechuudha isinii galaa jira miti nyaata qofa osoo hin tahin makiinaaleen gaariileen waan dadhabbii hedduutu jira isin ammootuyyuu jechuudha baajaajiin jira kana hunda hubattanii nallee jajjabeessuun viidiyoo hiriyoota keessanii sheer gochuun akkasuma ammootuyyuu ittiin bohaaruu akka bohaartiitii fi akka bashannanaatitti ittiin gagammadaasumaan laayikii tuquun dagatinaa isiniin jedha haa nyaannullee isiniin jechuun hin daganne garuu ammoo haaluma haasahaa fi yaadattu na dabarse isin jaaladha isin kabaja piizzaadha nyaanni keenya har'a isa kana fakkaata laayikii sheer gochuun na wajjin turtii gaarii lakkoofsi kiyya lakkoofsuma asirra jiru warri lakkoofsi kiyya barbaadan waatsappii fi telegiraama yeroo marana argattan isin diduu danda'a garuu ammoo tuyyuu inshallah yeroodhaaf isin dida malee akka ajaa'ibaatitti na argachuu dandeettanii lakkoofsa biraallee isin maxxansuu danda'a hundumaafuyyuu na jiraadha isin jaaladha isin kabaja horaa bulaa fayyaan faaya